kolfee hiree mulaa qofaa dabaafachuu hin dandeettu bar kuma dhibba tokko meeqaan dura jira itti guddaa dura jirraa itti wallaahi shaafurtama meeqarra jirti yeroo san hin kolfee jennaa yeroo san itti guddaa kuma fedhallee ta'e mamuwan abba kolfaan majjeesii wallaahi billaahi barani ante sagalee ol qabee kolfee meeta araban na bira jira keessa maal taate maal aknaan jette arabni inuma mo'anneetti abbu kun dhibba meeqaa mucaa dura jiru Oromoo ta'u dura jirra sodaachifnee mucaa sodaatee jira itti guddaa miskina ishee amina biroo wallaahi ka akkanaafa bara yeroo sun cina dhaabbatanii yeroo isin hawaasa arrabsitu warri amma yoo isin cina dhaabbatee akkasitti riidhisu hundisaa bakka tokko waliin dalagan yoo isin gabbaatee hawaasa kan akkasi arrabsitu san maaliif lakkii hawaasan arrabsiin hawaasan xiqqeessin jechuun ni ta'e kolkolleen mara yoo san amma gadi baatee iyyite jechuudha. Sila maalitti beetti lakkoofsa yoo addaan hin baafattu mo'ataa jirra Oromoo kootti mun ta'etti wallaahi miskiin. Hin kolfee jenna ani yoo san kolfee garaa na dhukkoo Oromoo. Bar addaa haga xumuramillee bare hin sirbiti malee jechuun mucaa sun hin mootamtee iyyuu hin beektu. Wallaahi ila kun ta'a kun dubarra mudhatu sani. Kolfinee nama wajjin jira beektaa yoo san kolfee Oromoo irra aanne. Oma fedhallee yoo ta'e diinatti hin dabarsinu. Ila sodaachifne afoo jirra jetti wallee miskiina. Mijaan tumee biraa bahe akkasii wallaahi bakkuma see salphise. Yaa Hussein beeki namni uummata tuqa yoomiyyuu milkaa'u wallaahi. Namni giiftari takkattiin hatta aslii maali warri geemaraa kunii feemasi fe namni takkattiin seenu sodaate wallaahi. Waraana Ahmad duuba jira nu barreessanii hisseenu jedhe nama lubbuu ofiitiif. Galaafatamuun barbaadu jiraachuu feenaa waraana kana dura boonee jennaani waraanni kun nu galaafata. Kanaaf jiraachuu barbaadna waan ta'e waraana afoo kanan buune jedhanii hunduu irraa baqate warri yoo san isii cinaa dhaabbate itti mutti abbo dhukkee irraa kaase jechuun itti horii hawaasa arrabsisiise ila nu bargaafamu duraa isin himne. Namni amma haasa kun baditti isin oofaa jira malee. Kile isin gata malee namni hawaasa arrabsiidhee hawaasa isin ergu homaa isin hin godhu. Ila si jammar warri nama arrabsu kun tokkoffaa waa nama hin gargaaru homaallee hin qabu. Si galaami waa si gochuu hin danda'u. Yoo si balleesse malee yoo si jallise malee si qajeelchuu hin danda'u. Osoo hawaa namaa gochuu danda'uuti warri forfaayilirra kaa'atee itti muddu jedhee hawaasa arrabsiisaa ture sun hundisi abaaboo firee takka hin darbineef. Maal godhan fidanii mucayyoo maal utusisanii eleggatanii ta'ufiitii biraa duubaan deebi'an jechuudha. Agartanii ta'ufiitii abaaboo takka hin darbine mucattii garuu albaasisanii akkasiin abaaboo takkatti nama biraan arganne goosisanii biraa ol deebi'an. Yeroo baay'ee warri nama arrabsu kanan deeggarii naa jalan deeminaa xumur isaa kufa isin hin jenne eedaaf akka geemii dhuga taphatame geemiin kun jalqabame inuma taphatama dhuga tiktookiin kun jalqabame inuma taphatama akka edaatti namni salphatee hin jiru. Wallaahi gara laafoo yoo sani rafaa jiran obboleetti maa rakkatee dhaqa hin beekaa bar bakka itti waraanni meeshaalee gurguddaa hidhate kana namni dhaqu. Dubbii duubaatti nama ofee ka'ee ta'uufiisi taa'ee kolfaa jechuudha. Si galaami. Asli seenuu sodaatee bar maal taate ati waraana hamaa dhaabar haati baateen seenu. Eenyurratti jecha eenyutuu garaa keessaa nan baane seetan dhiibama waliin dubartii arsii keessaa ashaggituun geemii kenniteef azala jirti yookiin dhageessi. Ganni garuu osoleen tuni nuti irraa dubbachaa turre. Uummata wallaaltuu tana jette achirratti baate. Haadha geechuu fakkaatu dhagaa biraan ga'a. Ganniini tana dura dhaqatanii jennaan naatee mana yaalaa seentee amma mana yaalaatii miti. ganni illee daalatti tana koo hin goonafi Wallaahi ganniillee isiifnaa ganni waslaattaa tanallee wallaahi hin goonafi of duratti jechuudha ammaaf garuu qabsoon kenne jechuudha walumaa galatti gannii dubbadhaamin dubbanna. Ganni isiifna jennaani akkasiin gurdii baafattee fuula gurraachisan ifatti baaftee addabaabaayii rafiittu goona ganni. Singilami guyyaa duraa ijoolleen xiqqoo rarragattee jennaan naasusa hospitaala seentee amma hospitaala iyyuu osoo seenin akka mana takka bakka jirtu akkasiin gaggabdu goona. Inni ibnu wallaahi nama hawaasa keenyatu. Gaafa san garuu maaloo taate mucayyoon tun hin jedhina wanni isiin haasofte sun qabamee jira jechuudha kaameraan qabee jira. Eenyu ol taate warri amma yoo sa'eedachira seenan Dooktor Biiftuu Ganni Mubaarak Musammaa beekatee bahee dhiisaa isaa rakkoo miti. Ganni Dooktor Biiftuu warra kennellee hundayyuu kaameraan qabee jira. Inni isiifnaa jennaan a'uuzu billah. Akka isaan ila lamuu ol jedhanii hin deemne goona wallaahi isin hin deemne. Nusi jammar wanni isin qabnuuf ajandaaf isin hin qabne isinii galaami.
beekamtii fi qabne fooloo fi qabne ummata keenya tuttan namni ummata keenya tuqe wallaahi dhiibne an tiktook kiyya 550 gubdanii isin dhiiswa si galan hawaasa keenya kabajitanii jennaan kabaja hawaasa keenya irraa mulquu baattanii jennaan akka feetanii dalagadhaa jiraadha nulleen geemaa miti waan barbaadde yoo isin qabaattan yoo xiqqaate dhufne wallaahi mucayyootan osoo isin hawaasa xiqqeessuu baatte obboleessa kiyyettee dhufteemi dhaqe angeema namaa kana guyyaa takka dhaqee hin beeku dhiiroo angeema namaa guyyaa dhaqe guyyaa Muhammad teeksisu maaliif dhaqe namni sun arrabaan hin beekamu hawaasa biraa kabaja qaba hawaasa biraa galata qaba hawaasaaf waan gaarii godhee beekame waan ta'eef dhaqee achitti hirmaate achitti guyyaa haadha seenaa dhaqe tana lamaan geemii nama tokko dhaqee abaaboo darbuu miti jalan ta'u sababbiin isaa nama arrabsanii ganda xiqqeessanii hayyuu meeqaa mataa gad deebisanii haga fedhan godhanii kaanii booda dhiifame jedhanii namoonni jechuun kun hin ta'u mucayyoon sanumayyuu diddeetti uummata tanaaf bonatu irra deeme jettee bara uummata beelada irraa bahe jette akka beelada irraa hin bahin akka nama taane akka nama irraa baane akka waan jenne san illee hojiitti hiikuu dandeenyu itti garsiifne garuu eeta beeladi deennuun ta'e warra duuba dhaabatee itti muddu jedhaanii ture ta'ufiiti eeda muddamee gulattacha'e meetiree jedhee baranne warri gaafa san itti muddu jedhaanii turan wala faami wala hafte wala gara laafoo wala gara jabaatoo wala gara jinni wala gara jaankii hundi si achi buutee miila bakar waaneeti hin jirtu hin sodaatti kaa bakka kan si garaami hoo jettee itti fiddee kaatee duuba irraa baqatti maaliif kan dhiira taate dheeda waan darbinaare ani wallaahi osoo dhararratti illee waa wayii namaa morkadhe osoo mucatii irra deegaree jiraadhe ani deegarummaa kiyyaan jechuudha osoo waan fedhe ta'ee leencuma qara biteen beenne kana birriitti yabaasee bita kanas waan deeggarsan itti cicheetu magalmaan gaadhani lakkisu isin garuu warri fakkeessitoonni namni duuba dhaabattanii intaloo miila keessa galchitanii hawaasa arrabsiisanii itti mutti si cinaa jirra si jirra hafteessummaa jedhaa ture beektanii warri abaaboo qabtanillee bitadha waan qabtan hunda qopheeffadha ani leenca darbaa fi wallaahi gabbuu wadaana bitaa deemaa jira kalee galgala deebi'ee yeroon tokko argitanii qabattanii eeyyoo simi dhaabila abdaari si komandoon isin qajeelchoo gargari leenca darbuu miti ufii isaati achira darbuu sodaatee mucaan surree keessa hollataa bule eega geemiin dhumatee ammallu eebbadde yoo ani tokko surra keessa fuudhee isin rakkachisiisini jedhe maal hayyuyyuu raggataa olanumaan nurraa godha maa sodaannanu hannee biyyaa baana isheetimu saamnee biyyaa baana isheetimu moo kutaa namaa arrabsuun beekamna isheeti moo ganda namaa arrabsuun beekamne moo hayyuu namaa yaa baasanyee hafte ammaa surree hidhataa hayyuu arsiitii miti gabbayee shamarran arsii rakkitti haa xiqqeessu miidiyaa kanarratti surree kaawwataa haftee amma iyyisiifnaa jennaan akka inni bifa gurraachummaa sanirraa sheexanatti ta'e yoo inni surree baafatee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. surree baafachiifnee mazaraa keessa fiisifna mucaa san dhugaa rabbi waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh riskii jirtaa kam Waalaikum Jirra salaam. wallahi alhamdulillah. Akkami nagaa fayyaa keessani? dansa akkamati Wallahi nagaa galata rabbii baga gammaddan qabsoon keessan galmaa ga'ee bar. beeti korre deebi'e wallaahi maal deebi'ame yaa galma ga'e wallaahi alhamdulillah dhukkee irraa kaafnee galmaan kee Ani namoota akka gara laafoo fa'aatan maqaa dhooftu santu garaana nyaatti. Gaafa dura walayyii biyya lafaa tana tawfiitii iyyuu waan qabdu jetti bade nama akkeessiti. Nama waa jetti leenca akka waan birriin hin binne wayi. Eessa jiran jennee be? eeda akkam ta'e hin du'e boolla citeeni Wallahi dhuguma eessa jiran warroonni gaaf durii akkasitti nutti dhaadatan sun walayyii biyya lafaa nuun jetti bar. amma wallaahi jechuun amma isaa Nama waraana moosisaa ture durallee. yaa ilaan maris yaa warri sun jechuun osoo hamilee maafu yoo waa darbuu sodaatan bar yoo waa darbuun illee jire qabuun illee jira hamilee ofiitii ofirra dhaabataniituma jechuun ofumarra dhaabatanii ciniinnataniituma otoo gasti marra seenanii jabaadhumallee jedhanii tanumallee sodaatanii hoolota namaa Ay amma ani kajadu obboleessi si dhugaan dhibamee jira moo soba dubbiin sun? obboleessi soo dhibame as fiduu maatu sodaachisa namni si ittiin dalagaa turte sun namni as fidee yoo nama kana jedhani nama kana as fichisiisaa jedhani maa fidu didde fidi jennee dhadhamnee bara nama itti dhiyaatu hunda qorachiisnee dubbiin kijiba akkanumatti caljettanii waan argatan hin haasa'in wanni kijiba osoo jiraateen fiddi agartee obboleessaa sagalee si dhageessisuun quban qabdu jedhan obboleessaa miti warra quban qabdu jedhan maalitti jedhanii hin nyaatan hin dhuganii takka wanni si irraa quba qabdu hin jiru jedha warra namni ollaa si jechuudha waan takka sagalee dhageessa warra baay'ee si galaan nama akkanaa kana hawaasuma waan inni arrabseef baasee kutaan biraallee kasi cina dhaabbatee osan itti muddi jedhaanii ture hundi amma muddamee golatti dacha'e dubbiin gara biraatti jijjiiramaa wal waraansi addunyaa ni ka'a
Kanaaf waraanni kun qabbanaa'uudhaaf meeshaalee keessa waraawwatan agartee badii eessatti kanaaf waraanni edda gaggeeffame suni waraana addunyaa sadaffaa milkaa'ina dansaa xumure dhugaa rabbi. Hawaasuma keessa dhalattan hawaasuma kamuu salphisinaa isin xiqqeessina wallaahi hawaasan kabajina agartee gaarii si jiguu mannaa gaarii si jiguu wayyaa uummanni si jiguu wayyaa jedhanii gaarii natti jiguu wayyaa yoo gaarii natti jige uummata santu narraa ol qabaa yoo uummanni natti jige garuu wanni narraa qabu hin jiru jedhaniif kanaaf si galaami mucayyoon tun osoo kutaa ofii keessa dhalate xiqqeessuu baatte wallaahi namni hundi gadi bahee cina dhaabbata jechuudha. Garuu tokkoffaa dhageeffadhu amman booda Oromoolee fakkeenya irraa fudhattu nuti akka jechuun dhugaa barbaanna malee akka gandummaalee hin qabne nuusumee yoo tana bira dhaabachuu barbaannee ganda keenna kabajuullee dandeenya irrallee dhaabbachuu dandeenya nuti dhugaa deeggarra malee dhara namni jala fiigu kana bakka hin qabnuufillee hin dhageenyullee. Si galaafatti kaafaate Hamza baadee dubbadhu mee obboleessoo dabareen keeti. Hamza bira jirta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kau nagaa jirtu? Jirra kam obboleessoo. Nagaa wallahi alhamdulillah. Yaa ummata keenya baga gammanne baga gammaddan marti keessanuu dhugaa rabbi. Amiin wajjubaan. Wallahi qabsoon keessan akkanumatti hafuuf wallahi hedduun takka dhasinattani yoomuu namni ganda namaa arrabsu namni gootota namaa gaggalabbatee hayyuu gaggalabbatee irraa dubbatu wallahi uguruun qabu isinii gale namni deebi'ee ganda ofii arrabsu deebi'ee uguruun qabu kana waan ta'eef hedduun takka gammade wallahi gammachuu akka isaatti gammade takka hin gammanne Ammoos. Sini jadi tiko Arab na bira jira sabai dubbachuu hin fedha dhugaa rabbi yoo jarri miraa deemtu dubbachuu hin fedha shi Tole ayyee obboleessoo. Waraani bira jirtaa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Akkami bultanii baga gammaddan saatana baga geettan. Shiimaan bilchaattee. Wajjumaan baga geettan. Ashiimoo nyaatu dhufe ganamaan. Maati shiimoo Dhuma tokko adda qaqqabadhu. taasee warra taasee shiimoo miti qophaa'u waan taateef dogongore si formii qalameera warra shiimoo nyaatu warra profaayilii baatee fi gurgure sanii shiimoo san waan bitatanii qabanii ol deebanii akkuma ta'e duuba mataa jiran Wallahi bareeda. Fakkaattonni akka isii bichaan amma acha gadi yaatee hin iyyine nutti argitee jirti waan talantu taate. yaa Garbi galee galgala kan obsoodha inni tanaffasoodha inni dunnee barnuti. Waan gaariidha wallahi waan hedduu gammannee uummanni kennallee waliigaltee duruu yorsiin waliigallaan alaa walgalcha diin alaa itti cita ifirraa deebisa waan ta'eefi kan amma fakkaattota akka isii warra ammaa achi gad dhufeetiniin nu arrabsuu fi nu xiqqeessu deemuuf iyyuu barumsa ta'ee yaada jedhanii barumsa ta'aaf jedhee yaada. Harmalloonni manatti ol dachaate simarraayyuu qabe. Amma achi namni gad dhufeetiin ganda keenya xiqqeessuu fi ganda namaa xiqqeessullee asumaan isinii dhumatti dhageettan ijoolleen shamaraa keessattuu amma takkaallee dullattiin arsii keessaa baatee ijoollee isa arsii fi walla waltumsiisaa baate kolkoleen jechuu sunillee ammaa isii dhumatti. Kanaafuu jabaadha itti muddaa qabsoon qabsoof duuban deebina warri nuti dabalamantanillee nuti dabalama ammaa achiifuyyuu. bara mucayyoo tana jala deemee gootitti tosi cinaa jira jedhaa hojii hundi isaa eda maal taabeetta garii harka kennatee baga gootanii baga irraantaan jedha maali gaafa duraatti qoqqoffifna jechuutu hin turre akkam jennaan lakki dubbii hin jabaatee meeshaaleen gurguddaa waan hidhatamee jiruu fi meeshaa kana dura dhaabbachuudhaaf haqimii hin qabnu nooffalchaa dura afaan tun wala bahee nuun jedhan jechuudha. Agarte yoo hidhatte akkasii harka nama kennachiisa dhugaa rabbi yoo tokkummaa qabaatte yoo wal dhageesse yoo wal jala deemte tokkummaan ammoo ganda namaa arrabsuudhaaf hayyuu namaa arrabsuudhaaf sin barbaachisu kutaa kan kee kabajisiisu. Si galaami warri si jala fiigu ture hundi isaa eda dachiin citteeni akkasitti bulanii baay'ee tokko gaddinee fi
wamaa miti wannuma jiru namni hawaasa xiqqeesse akkanumatti xiqqaata. Namni hawaasa kabajallee inni kabajamaa akkasi quba qabaadhaa isiniin jenna dhugaa rabbii warri taasisaa isinitti galtee wamaa miti wallahi jajjabaadha wannuma jiru.